Gumiin waaqeffannaa addunyaa bara 2018 kana eega biyya alaatitti hundeeffamee waggaa 10 guutaa. Kunillee hundeeffamuu isaa sababeeffachuudhaan waggaa 10ffaa isaa sababeeffachuudhaan jechuudha. Abbootii gadaa akkasumas hayyoota gadaa irratti qorannaa gaggeessan biyya Norwee magaalaa Bergen kanatti seminaara guddaa tokko qopheessee isiniif dhiyeessuudha. Kanallee waxabajjii yookaan Juun 22 irraa hanga 24tti akka irratti hirmaattanii ittiin bashannantan irraa barnoota argattan akkasumas beekumsa keessan qooddan isin gaafannaa. Kunillee jechuun yeroo qorannaa hayyoon adda addaa dhiyeessan hirmaachuudhaan gaafilee dhiyeessuudhaan akkasumas waan beekan hunduu itti dabaluudhaan kana malees waggaa 10 kana qorannoo gaggeessaa turre akka kitaabatitti maxxansinee yeroo dhiyeessinu ta'a jechuudha. Kunis waa'ee duudhaa Oromoo, amantii Oromoo, irreecha, gadaa, jiruuf jireenya Oromoo guuturratti qorannoon gaggeeffamaa bahe addunyaarraa hayyoonni hedduun biyya keessa akkasumas biyya alaa kana walitti dhufuudhaan dhiyeessu. Akkasumas sirbitoonni bebbeekamoon Bergen Norweetitti Juun 22 haga 4 kanatti argamuudhaan isin booharsu. Kanarratti edhaa bakka jirtanii dhufuudhaan Bergen Norweetti akka dhuftanii hirmaattan kabajaadhaan affeerraa keenya isin dhiyeessina jechuudha.